السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أكم جرتن نجا قبضو فيا كسني أنا جراتو بقى جراتني يسنين جنگا. ويلكم سينا بيا جرتو أكم جرتن المان أورمو إدل الدنيا قبا جرتن هند كسنو أنا جراتو بقى جراتني سينا بيا ويلكم بقى نجان نفته جر عمي جر بسم الله سينا بقى سينا هندك يسنو سينا هنا فينا نام توكو هنا فينا درافي دوبة اللين أنا أعرف كدر وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته. جر جدام يا أبو عدوينا قبط عدوين نقوب ديتي هنا أرقتانيتي. وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته. محمد علي أنا أعرف باقا نقان لفتان هندك سنو سينا بايا سينا بايا ديرتي hanga jirtu falmatu hin dhiiftu dubbatus hin dhiiftu gumaachus hin dhiiftu hanga lubbuun tanaan jirru jechuudha. Seen garam akkam jirra jirtu jirra jedhaaka maaliif baddan warri jettan jirra isiniin jechuu jirra hin banne ni jirra isiniin jenna. Akkasumas ammoo tuuka wanni ilaalchi tokko yookaan wanni adeemsi tokko wanni deemamaa jiru argaa jirtan dhagaa jirtan gurra namiitu jira garaa namiitu jira keessatti ammoo tuyyuu sammuun ilma namaa akka tokko hin yaaddu warri dirqamaan filannoo oofuudhaaf deemu maal filatuuf deema eenyu filatuuf deema jaldeessa moo booyyee filatuuf deema ka jettu ka mata dureen argaa jirtani jaldeessa moo booyyee filatuuf deema eenyu abiyoot jaldeessa moo booyyee filatuuf deema eenyu filatuuf deema eenyuun filata akkamitti filachiisa waa'ee filannoo kanarraa yaada qabu isiniif qooda yaada keessan naaf gumaacha kuwwan kana feetan koomentiidhaan kan barbaaddan as baataniitiin jechuudhaan vaayita ergattanii dubbatuu dandeettan mirga keessanii waan barbaaddan irraa FB'n kiyya malee ka abiyootii miti ka biltsiginnaatii miti biltsiginnaan har'as borus daawun jenne erga dadhabne fakkii jennaan jechuudha kanum fakkii jennaan wanni biraa hin jiru mata dureen isaa akkuma dubbistaniitiin argitan sanii jechuudha mata dureen wanni filannoon deemamuu heda maarree taya manni barumsaa gallakkifamu heda manni barumsaa hidhamtoota keessa ciisa manni barumsaa guututti hidhamaan ilmaan oromoodha ilmaan miskiinaa keessa ciisa keessatti hidhaniitiin jechuudha akka amboo yookaan ammoo shawaan goote sanitti hanga guututti barbadeessanii hidhamtoota keessaa gallakkisiisanii akkasitti gubamnitti hin jiru manni barumsaa warri barumsi nu baratta yookaan ammoo tuyyuu galma ga'uuf ka galma ga'ee baratee galma ga'eeyyuu fixaa jiran rabbiin haga biltsiginnaa dhabamsiisutti rabbiin OPDO fi naftanyaa haga dhabamsiisutti waan isaan baafatan karoora isaan baafatan itti deemu jiran argu jirtan dhaga'u jirtan hundi keessanuu wanni walitti himan hin jiru FB'dha haa tolu galanni ka rabbiiti kama FB'n kunuu argamee kama FB'n kunuu jiraateetiin hin jedhe namni akka duraanii televiziyoona yookaan ammoo tuyyuu daawwatuuf yookaan ammoo televiziyoona laaluudhaaf hawwii televiziyoonaa siin qabu dantaa televiziyoonaafitii siin qabu waan hundaayyuu argaa jirtan dhagayaa jirtan wanni namni hin argine hin jiru FB gubbatti daqiiqaan sakandiin akkasumas saa'aan guyyurraa gabaafamaa jira poosti godhamaa jira
sheer godhamaa jira kan kijibaatis haa ta'u kan dhugaatis haa ta'u wanni hundinuu FB irratti ka deemu galanni kan rabbii tokkochaati kamma FB'n kunuu argame jechuudha ilmi namaa waa hedduu arga waa hedduu hubata barumsallee irraa fudhata waan guddaa argaa jirra kanaaf maal fakkaatti garam deemti garam jirti jenna ka warri biltsiginnaadha paartii kaanii fi kaan walitti laayixee maalii jettee sababbii godhattee abaa'oo tokkoome jettee waan isiin maxxansaa jirtuu fi waan isiin geeraraa jirtu waan isiin fafakkeessaa jirtu walitti laaqqatteetiniin deemu jirtu argaa jirtan dhagaa jirtan kanaaf maal godhutu irraa mala maal godhutu nurraa mala qeerroo fi qarree kan biyya ormaa keessa jiru kan biyya keessa jirus kan biyya keessa jiru waan danda'u godhu jira lubbuu fi wareegama kafalu jira akkuma reef tanallee dubbadhee irraa ba'ee jidduudhaan jechuudha yoo laaltan wayita san daqiiqaa muraasa karaa waan deemuuf jechuudha hin beeytanii yeroo sanitti irraa ba'ee hin deebi'a isiniin jedhee ture akkasumatti deebinee way bilehoo anaa dhufu isiniin jenna warri dhuftan hundi keessanuu jechuudha garri isiin deemaa jirtu gara fokkattu gara naftanya Itoophiyaa aandinnati jedhutti akka jirtu yookaan ammootu garasitti akka deemaa jirtu jalqabarraa dubbataa turre jalqabarraa argaa turre namni hin argin namni hagana hin beeknes hin jiru wallaalaan hin jiru namuu hin beekaa rabbii tokkocha garuu ammoo biltsiginnaan saree lixii dhuyde yookaan raqa nyaatteetiin hin jette waallee hin duttu waa ittillee hin toltu biltsiginnaa jechuun walumaa galatti saree raqa quuftee jechuudha sareen raqa quufte dutuu siin dandeettu raqa ufitti quuftee jirti waaleykum salaam warahmatullaahi wabarakaatu sareen raqa quufteetiin hin jette erga sareen sun raqa quuftee jette dutuu hin dandeettu mana jala teettee ciisteetiin yookaan ammoo tuyyuu achuma moojdi jechuudha raayidhee irra taree jira garaa addaan dhisee jira oppidiyoon walumaa galatti naftanyaan saree raqa quuftee jechuudha saree raqa quufte abba fedhe hanga fedhe waan fedhe dalagee waan fedhe utaale sagaleen dhageessisa dursa sagaleen dhageessisa ni dhageessisa taanaan hin dhageessisa dafi namni hin dhageessisa jettee laal dafi laaf kana kaafi balleessu abiyootii wajjin sheekana Huseen isa haa balleessu barakaa warra jedheen dhabneetiin abiyyiin maraatee mataan isaa akka mataa mallasitti haadhooyu jedhamee dafaati hin dhageessisa moo hin dhageessisu ni dhageessisa moo hin dhageessisu yoo diddan ferroo fudhannaati hin dhageessisa moo hin dhageessisu abiyootiin hin jirtu na jala rabbi isii hin baasin barana rabbi isii hin jiraachisiniti na jala hin jirtu abiyoot ilmaan saree ilmaan naftanyaa na jala hin jirtu na jala abadan FB kiyya bada malee na jalan teettu okay abbo galata qabda rabbi fayyaaf nagaa bakka jirtutti siif haa kennu hunda keessaniifuu haa kennu naafillee haa kennu affeerraan kan kee kana jechuudha Liimaa Umar galatoom erga dhageessis filannoon deemamaa jetti eenyumfaa warra silaa sodaattu hayyoota silaa sodaattu ofirraa hiitee filannoodhaaf walgeettee mari'attee maal fiduudhaaf maaliin gadi ba'uudhaaf maaliin deemaa jirti abiyootii fi naftanyaan sirna kamiin deemaa jirti argaa jirtan dhagayaa jirtan koroneenota hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii kijibaan ijaaraman san baga argitan baga salphattan
eenyuun faayoo jettan hoggantoonni sunniin ni beeytanii jechuudha. Maqaalee dhayyoo jettan isiniif dhooyna keessaa abaa'oo tokkoome warra jedhu paabaa'oo godhaa jirti laal rasaasa yaa warri paabaa'oo duraan jala fiidanii jala maalii jettanii hogganaa kenna maarree kenna jeneraala kenna jinnii kenna jedhaa baataniitiniin jettan wayta dhaabbadhaa hin geenne hin jarjarina isin hin jedhaa turre nurratti duulaa bantaniitiniin olola oofaa turtan har'a hoo baga dhageessan wulii dhaga'uuf deemtan. Abaa'oon tokkoome maa inni adda bilisummaa Oromoo ka tokkoome eenyuun jalatti hin beeytanii hattootaa fi gantoota jalatti warra ijaarame walumaa galatti kanniin faa waliin filannoon deemsifamuuf deema hayyootaa fi abaa'oo isa dhugaaf haqaaf gabbayee waggaa 50 waggaa 30 bosona keessatti du'ee alaa jambi godhanii kaafaa'oo deeggartoota isaatii fi warroota silaa nu mooyatanii itti beekan mana hidhaati guuranii hin filannoo deemsifannaa manni barumsaallee gaye barumsallee ni wannaa jedhaniitiin wayita albaatii of keessaa gannaytu hin argitan jechuudha. Intaane kiristinnaan badhaane lamuu irra deebi'an malee intaane yaa goota ko yaa qeerroo fi qarre OMN kana godha OMN alas biyyas har'as borus abbaan fedhe waa takka fiduu hin danda'u. Sigane abbattinii manii Obbidiyoo haga kanaan luka caccabsanitti haga addaan baasanitti naftanyaa jalaa hambisanitti hanga naftanyaa jalaa hambisanitti himan kajeelan filannoo wayituu hin jiru of eegi qeerroo fi qarre. Kolfi waan dhaqxe kolfitaa miti garaan na gubate keessa afaaniin kolfina. Kaballaan haga dhaabbattutti duuti haga dhaabbattutti hin jiru. Hidaaba rabbaasaa. Daqiiqaa takka isheen agarsiisa OMN warri hin qabne OMN warri hin qabne. Yaartoon nama hooggin. MN Chop
huba yartuun nama huba gantuun akka taayee nama huba hey Galatoma naman injettani sila galanni kam ilmaan Oromoo hunda isiniif haa ta'u kan bilisummaa isiniif haa ta'u farda kennanne OMN galatoomni horii buli jirra jirtu akkam jirtan nagaa qabdu fayyaa keessani amma gara oduuti oduu booda isinuu beeytanii anja FB irra jira hin argitanii jechumaafin singarsiise garuu ilmaan naftanyaa ilmaan Minilik san biraan gaya haa gubattu haa garaan gubatu maaliif nu qofa garaan gubataa mititi maarree itti deebina yaada keenyatti argaa jirtanii dhagaa jirtanii wanni deemamaa jiru waan fokkisiisaadha waan jibbisiisaadha waan garaa nama kutachiisaati ilmaan Oromoo garaa kutatuu qabdanii ani guyyaa du'u hin beeku erga kalaqame du'aaf uumame kana beeki ilmi Oromoo taate hundi kan kee uf eegi kaasi eegu rabbii tokkocha qofa kanaaf wanni deemamu kuni baay'ee waan garaa nama jabeessaati malee waan nama laaffisaati miti waan garaa si jabeessaati akka hidhannootitti jechuudha akka yookaan zinnaaraatitti yookaan ammoo qabattootitti yookaan ammoo sabbataatitti walumaa galatti jechuudha qeerroo fi qarree garaa kee hidhadhu waan dandeettu kan biyya ormaa keessa jirtu waan dandeettu gumaacha kan kee godhi obboleewwan kan kee qarqaari obboleewwan tantee qarqaari gama qawweetiinis gama ammootu yoonni dhawameetiin waan adda addaa isarra muudatteetiin jette akkasumas hanga lubbuun keessa jirtu qarqaaruudha jechuudha gaafa du'e rabbiin isaaf haa araaramu jedhanii bira dabruudha wanni godhan hin jiru anas sistaanan nu hunda kennaa jechuudha kana dhaamsi walii dhaamna wanni biraa hin jiru wanti deemamaa jiru Itoophiyaa andinnati jettee faarsaa jirti lallabaa jirti argaa jirtan alaabaa takka jalatti alaabaa lummuxii hin beeytanii jechuudha alaabaa ta'an maal akka godhaa jiran waan isaan balleessaa jiran waan isaan karoorfataniitiin lafa kaayatan arguu jirtan dhaga'uu jirtan kana ammoo tuyyu ilmaan Oromoo kan ala jirus ta'e kan biyya jirus ta'e dura dhaabbatutti jira Oromoo qofarratti miti ilmaan Oromoo qofarratti miti ka hundaayu kuni sabaa sablammii guutuu irratti hundaaya sabaa sablammiin ammootuyyuu ilmaan naftanyaa ilmaan Minilik warra weeddisu yookaan ammootu geerraru yookaan ammootu deeggaru malee kuwwan dide dirqamaan hin fudhannu jedhe dide warroonni ammootuyyuu gama filmaataatiin maarree filannaa kana baafeen filannaa kala sammu lafti nuu bal'atte jettanii tokkummaa baa'oo jettaniitiin oduu keessan afuuftan biltsiginnaa wajjin gatteettanii mari'attan hunda maggaarrajaa jala dachaatan maggaarrajaa yookaan ammootuyyuu girdoo san jala ni baatan guyyaa tokko ima baatan girdoo jalatti naftanii girdoo san isinitti gaarrada malee qeerroon ka isin dhiisuu miti kanuma isiniif dhaama kanumaan bira taraa jechuun walumaa galatti atuu uf beeyta atuu ni beeyta qeerroo hattuu fi gantuu biltsiginnaa wajjin paartii dhaabbatteetiin hin falmanna yookaan hin filatamna nu filadhaa jettee isinit dhuftee ganda keessa deemtu waan gootuu fi akka gootu atuu ni beeyta kana ani sittiin himu jechuudha atuu ni beeyta kana wanni walitti himnu hin jiru dhaamsa jechuudha argaa jirtan guyyaa ammootuyyuu as guyyaan arra tadhiitee arra tadhiitee arra ta ittiin oollee arra dhiiteetiin boru ganama bariitu tuni
iftaanichi achin tartu tama biraattu dhufa jechuudha jiini laakawame yookaan ammuutu waggaan yookaan amanni jechuudha walumaa galatti akka dhumate kaayoon isaa hangi amaanaan itti kennamte waggaan suni akka dhumatte argaa jirtanii isiin dhumatu kaanaan gara siyaasaa isaatitti akkaataa inni itti deemaa jiru maaliif akka nama ajjeesaa jiru argaa jirtan kana eega agartan waan eedan hin qabdan walumaa galatti wanni eeynu hin jiru wanni eegan hin jiru rabbi fayyaa fi nagaa fi umrii dheertuu dachaadhaan haa kennu warri qeeqaa baatanillee baga salphattanii doktor Mararaa guddinaa waan jedheenii fi deebii inni deebiseef deebii sanirratti hanga arraa naftanyaan jedhaa jirti jechuudha hirriiba dhabdee gabgatee jechuudha deebii quubsaa kenneefii jechuudha garuu ammoo hin jarjartanii hin jarjarina warri waa jarjartaniitiin hin jettanii suutuma eeggadhaa suutuma laallataa gulufaa boolla laallataa jedhan kamaal yoo taate ammoo jalqabarraa abbaan feete jaaladhu abbaan feete jibbi namni qeeqe namni ammootu gaafa OBN boqqolloo irratti waan inni haaseessan irratti jalqabee gabbayeetiin akka namaatitti dubbate ana ka jedhe rabbi tokkocha ana namni dhugaa itti hime jechuudha dantaa isaaf hin qabu ilma arsee ta'ee fi miti yookaan ammootu jeneraalaa fi birgaadiraa fi jinnii fi girridii fi girdii ta'ee arras borus dantaa irraa hin qabu jechuudha abbaan feete waan feete jedhe abbaan feete waan feete dubbadhuuf akka feetetti garuu ilma namaa eessa dhaqe har'a eessa jira baatii lama guutuu eessa jira mee xalayamaa yookaan ammootuyyuu FB'dhaanuu waan takka barreessee poosti godhe yoo jette naafi mime ergaa Haacaaluu Hundeessaa du'e rabbi nafsee isaa haa maaru jechuudha ergaa hayyoonni hidhamte waan takka barreesse haguma taayyee kijibaa afuuftuu xurumbaa sanillee gadi bayee FB'dhaan waa barreesse namni jettu mee gabbayiitiin jalatti haya anatu dogongore yoo dogongora kiyya hin fudhadha yoo waa barreesse jette mee as bayi barreesse dhaabbadhu hin qeeqinni naan jette takka jalqaba hoo gaafa hayyoonni jirtu gaafa gootonni jirtu gaafa ilmi namaa akka namaatitti wal bira dhaabbatee Jawhar Muhammad irratti duulli suni ajjechaan lubbuudhaa irra godhamu san maal jedhe walumaan beeyna waan inni jedhe walumaan dhageenne jechuu mootummaan illee deebii deebiseef jechuudha mootummaan mootiin rabbii tokkocha qofaati abiyootillee deebii deebiseef jechuudha wannaa irratti bahe miidiyaa isaanii irra bahe deebii deebiseef jechuudha maarree maaltu isa ussisiise maaltu isa cal'isiise biddeena lama naaf himaame moo fixeensa lama way ilma namaa yaa bada jiru yaa ilma namaa akkamatti amananii akkamatti wajjin jiraatanii yaa ilma namaa yaa bada ilma namaa ilmi namaa gaafa du'e amanamaan adaa kana baga wal agarre baga yeroo gabaabduu keessatti gootaa fi hattuu fi gantuu fi looyinallee adda baafan hattu gantu looyina gadhee jechuudha ka homattuu hin tulle ka sabaafillee homaa hin
bu'aa hin buufne. Kunniin sadeen Oromoo keessallee hima jira. Sabaa sablammii keessallee hima jira. Haa ta'u garuu ka akka Oromoo keessatti baay'ate hin jiru. Dhugaa walitti himuudhaaf. Ka akka Oromoo keessatti baay'ate himan jirre. Waan fedhe yoo wal dura dhaabbate. Ilaalcha fedhe yoo wal dura dhaabbate. Sabaa sablammiin biroo bakka ammootu diinni yookaan ammootu wannaan itti garagaletti wal qabatanii maaliif nama miliyoona 5 hin taane yookaan maaliif ammootu 5,000 hin taane 500 maan taane wal bira dhaabbatanii wal irratti dhuman. Kennoo gantuu fi hattuun shorshortuun ka diina jalatti galteetiin durirraa bitamuu baratte bitamaan allee naftanyaa wajjiin sirna gannuudhaaf naftanyaa wajjiin sirna jetteetiin dhiifama ni torkiidha dhiifama neeti dadhabaadha. Hundaafuyyuu ilmaan Oromoodha wanta